Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Baatii Biriis. Ashamma harka fuune bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Egaa barnoonni keenya har'aa waa'ee iimoorraa iimoo nu jalaa butame yookaan nu jalaa xallafame haala kamiin deeffannasa jedhu kanuma walumaan laalu ta'a. Nafaana turaa nafaana bu'aa isiniin jedha. Egaa iimoo nu jalaa butame haala kamiin deeffannasa jedhuuf iimoo nu jalaa butame haala kamiin deeffannasa jedhuuf jechuudha. Walumaan kan laallu tahan nafaana turaa. Duraan dursee iimoo keenya kan nu jalaa butame fakkeenyaaf ani amma iimoon kun nu jalaa butameera jechuudha. Iimoon kun nu jalaa butameera jechuudha fakkeenyaaf. Iimoo koo kana nama na jalaa bute kana haala kamiin of keessaa baasuu danda'a isa jedhuuf walumaan laalla. Okay. Haal tokko iimoo keenya gubbaa egaa cuqaasniin booda profaayilii keenya gubbaa al tokko cuqaasna. Profaayilii keenya gubbaa jechuudha. Profaayilii keenya gubbaa al tokko cuqaasna. Seetingis ishii jedhu tana seeting kana gubbaa al tokko cuqaasna jechuudha. Egaa akkasiin cuqaasneen booda imoo account seetingis jedhu kana al tokko cuqaasna. Kana jechuudha. Al tokko egaa cuqaasneen booda manage device jedhu kan al tokko cuqaasna. Isa kana al tokko cuqaasna. Egaa iimoon kiyya kun butameera. Fakkeenyaaf kamtu na jalaa butee yoo jenne iimoon ni kiyya iimoo adiidha. Iimoo awudirood isa jedhu kana ni kiyya jechuudha. Iimoo adiidha. Fakkeenyaaf iimoon ni kiyya isa kana iimoon kan na jalaa bute iimoo beetaa kana jechuudha. Iimoo beetaadhaan banameera jechuudha na jala. Argaa jirtan natti fakkaata. Egaa iimoo beetaa kana al tokko cuqaasna. Egaa al tokko cuqaasneen booda diileet isa nu jedhu nu baasa. Diileet isa jedhu kana nu baasa kinoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Argaa jirtan natti fakkaata. Egaa diileetti kana ofirraa goona. Egaa sin booda koodii nu gaafata. Koodii nu gaafata. Koodii keenya itti galchinaa jechuudha. Lammata namni suni namni nu jalaa bute sun banachuu hin danda'u jechuudha. Koodii lakkoofsa bilbilaa keenya gubbaatti nu ergaa lakkoofsa san koodii san fuuneeti asirra galchina. 1596 jechuudha. Egaa bakka kanatti guunne namicha sanillee kinoo akka amma argaa jirtan kana isuma kiyya iimoo san qofaatti hafe jechuudha. Of keessaa baase. Isuma kiyya sanatti arguu jirtan jechuudha. Inni sun kan beektaa sun deeme jechuudha. Egaa haala kanaan kan of keessaa baasamu yookaan immoo kan nama nu jalaa butasan kan of keessaa baasuu dandeenyu haala saniin jechuudha. Egaa hordoftoota Baatii Biriis. Akkasuma chaanaala keenya kana subscribe akkasuma immoo yoo isinitti tole immoo like gochuun dagatina isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin irraa jiraatu.